odeeffannoo maddeen Awurooppaa qabadheettan darba kallattumaan dhimmoota Premier League England wajjin wal qabataniini Premier League England torbee lammaffaadhaan har'a Manchester City dirreesaa Etihaditti Tottenhamin goolii 2-0 dhaan mo'ameetiin jira qabxii naasisadha jechuun ni danda'ama deeggartoota Manchester City akkasuma Pep Guardiola dhaaf qabxiin har'a galmaa'e kuni taphni kun guyyaa 8 fi daqiiqaa 30 irraa jalqabuun kan inni Etihaditti taphatame daqiiqaawwan muraasan dura xumurame taphicha Tottenham Hotspur Etihaditti Manchester City goolii 2-1 mo'atanii jiru boqonnaadhaan dura goolii Bernard Johnson akkasuma Joe Palhinaan galchaniin taphicha Tottenham Hotspur goolii 2-0 dhaan Manchester City kan mo'ate tapha boqonnaa dura kanaani dogoggorri goolii eega Manchester City James Trafford olaanaadha kan ture qindoominni taphattoonni sarratti isaa jidduu waliin mul'isaatiin turanillee hangas mara gaaliin ture keessattuu goolii Joe Palhinaan galchee fi dogoggorri goolii eegan kilabichaa hojjete garicha gatii kaffalchiiseetiin jira Ederson Moraes teessoo jirarra ture kan taphicha daawwachaatiin ture Pep Guardiola taphichaan garuu James Trusha goolii egaa kana filatanii gara dirree seenuu isaanii gatii waan isaan kaffalchiisedha kan fakkaatu gooliin jalqabaa Bernard Johnson galche Richarlison haala mijeessee kan kennee fi offside jedhame haqameeti kan ture boodarra garuu vaariin ilaallamee sirrii akka ta'e mirkanaa'ee Bernard Johnson goolii galcheen 1-0 dhaan dursate kan turani of dagannaa akkasuma immoo naasuu keessa seenuu taphattoota Manchester City kan arge Tottenham Hotspur dhiibbaa uumee taphachaatiin ture goolii Joe Palhinaan galcheen taphicha goolii 2-0 dhaan mo'ataniitiin jiru tapha boqonnaa deebitiin kilaboonni lachuuyyuu goolii galchuu fi yaaliin isaan taasisaatiin turan hin milkoofne Joe Palhinaan Bayern Munich irraa ergisaadhaan kan inni Tottenhamiif mallatteessee goolii isaa jalqabaa galchuu isaati Bernard Johnson tapha jalqabaa Tottenham Burnley mo'ate irrattillee goolii galcheetiin ture taphoota lamaan darbaniin walitti aansee dargaggeessi lammi Wales kun Tottenhamiif goolii galcheetiin jira tapha torbee jalqabaanii yaadanna Manchester Cityin Wolverhampton Wanderersin goolii 4-0 dhaan yoo mo'atu gahumsi taphattoonni Manchester City taphichaan dirreedhaan ala mul'isan olaanaadha kan ture keessattuu immoo taphattoonni haaraa kilabichaan mallatteessan Tijani Rendersii fi akkasuma Ryan Sherkin gahumsa gaarii mul'isaniitiin ture tapha har'aatiin garuu gahumsa sana irra deebi'uu hin dandeenye Etihadittiin Tottenham tapha isaanii jalqabaa Burnley waliin mulqatanii goolii 3-0 dhaan kan mo'atanii tapha sanaan Richarlison gooliiwwan lama galchuun ni yaadatamaa tapha har'aatiin illee gooliiwwan Bernard Johnson akkasuma Palhinaan galchi keessatti taphataan kun kallattiidhaan hirmaateetiin jira dhiibbaa uumee gara fuulduraatti ni deemu taphattoota ittisa Manchester City rakkisaati kan ture kanas ta'e san garuu Tottenham tapha har'aa kanarraa qabxii 3 fi goolii 2 qulqulluu qabatee bayeetiin jira Manchester Cityin garuu riikaardiin isaan Tottenham wajjin qaban gadi aanaa riikaardii qaban kana kan itti fufsiisanidha jechuun ni danda'ama Manchester Cityin Premier League Englandiin bara dorgommii 2025 tapha jalqabaa ture har'a stadiyeemii isaa Etihaditti taphachuun kan inni mo'amee imala dirree isaatirratti kan inni mo'amuudhaan jalqabe Manchester Cityin taphoota 5 walitti aansuudhaan stadiyeemii Etihadittiin Tottenham Hotspursin simatee galchiiwwan 2 fi sanaa ol keessummeessee kun ammoo waggoota 25 booda ta'uudhaan riikaardii ta'uudhaan galmaa'eetiin jira isaan Manchester City Pep Guardiolaan kilabii isaanii si'a 10 mo'ameetiin jira Tottenham Hotspursin dorgommiilee hundaanii kanaan dura Liverpool ture taphoota 10 Pep Guardiolaan Manchester City dursa faallaa Liverpool ta'anii Liverpoolin kan isaan mo'amaniitiin turanii kanaan dura taphoota 9 injifateetiin ture Tottenham dorgommiilee hundaan Manchester Cityin gaafa Pep Guardiola leenjuu har'a garuu taphoota 10 mo'achuudhaan dorgommiilee hundaan riikaardii kanaan qixxaateetiin jira kan Liverpoolin jechuudha sana qofaa mootii Premier League Englandin Tottenham Hotspur garee Pep Guardiola si'a 8 injifachuudhaan illee riikaardii gaarii qabaachuu isaanii agarsiisaniitiin jiru Etihaditti immoo walitti aansanii waggoota lamaan darban kana Manchester City mo'achuudhaan Tottenham Hotspur riikaardii gaariidha kan isaan qabanii deeggartoonni Tottenham illee tapha har'aa kanaan sagaleen isaan dhageessaatiin turan irra deebiidhaan isin injifanneetiin jira jechuun haalli isaan garee Manchester City ittiin qeeqaatiin yookaan immoo jechaan qoccolaatiin turan mul'ateetiin jira leensaan kilabichaa Thomas Frank leensaa kilaboota garaagaraa dursaa Pep Guardiola injifatan ta'aniitiin jiru kanaan dura leenstoonni kanneen akka Antonio Conte Jose Mourinho kilaboota lama wajjin Pep Guardiola mo'ataniitiin turanii Brentford leenjisaa fi Tottenham leenjisaa Thomas Frankes injifannoo kana qoodatanii riikaardii kana dura leensoota lamaan kanaan qabameetiin ture kan isaan qoodatanii galchii osoo hin keessummeessin qabxiiwwan 6 galmeessuu fi galchiiwwan 5 lakkoofsiidhaan Premier League England dursee Tottenham Hotspur amma dursurattiin kan argamu qabxii 6 walitti qabateetiin jira goolii qulqulluu 5 kan qabu liigichaanii Richarlison immoo taphoota jalqabaa lamaan kanaan gahumsi inni mul'isee abdachiisadha jenneetiin kaasuu dandeenya kanas ta'e san garuu Manchester Cityin tapha
har'aa kanaan oduun aagaa maalidha yoo jettan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Ruriin baatii 10 booda jijjiiramee gara dirree seenee har'a Premier League Englandin taphasaa jalqabaa taphateetiin jira. Taphataan badhaasa Baalaandoor injifate kun bara dorgommii darbee miidhamni isa mudachuun isaanii yaadatamaa bara dorgommii guutuu bara darbee Manchester City hin tajaajile jechuun danda'ama. Taphataan kun baatii 10 miidhamarra kan ture miidhama sanarraa bayyanatee deebi'ee taphaadhaatiin garee Pep Guardiola Manchester City tajaajileetiin jira. Pep dursaniitillee yaada kennaniiti kan isaan turan. Bari dorgommii kun osoo hin eegaliniin dura taphoota jalqabaa 3-4 gahumsa Manchester Cityin kanaan dura ittiin beekamu arguu baachuu dandeessu rakkachuu dandeenya jedhaniiti kan isaan jiranii. Tapha jalqabaatiin garuu qabxiin isaan galmeessan sana hin fakkaatu ture. Taphaadhaatiin garuu Manchester Cityin garee rakkatu ta'uu isaa argineetiin jira. Tijaanii Reenders gahumsi tapha jalqabaatiin mul'ise gaarii ture. Har'a sarara jidduu irratti taphataan kun liqinfameetiin jira. Taphattoota Tottenham Hotspursiin Manchester Cityin waggoota arfan bara dorgommii darbeen dura walitti aansee shaampiyoonii liigichaa gaafa ta'u gahumsi mul'isaatiin ture olaanaa ture. Haalli taphattoota garicha keessa jiran olaantummaa fudhatanii sarara jidduu irratti ittiin taphachaatiin turanillee gaariidha kan ture. Taphaadhaatiin garuu Manchester City kubbaa walitti dabarsee yookaan immoo dhiibbaa uumee taphachuudhaaf yaalu hin argine. Tareetii Pep Guardiolaan taphoota itti aananiin doggora kanarraa garee isaanii jabeessanii akka dhiyeessanidha kan eeggamaatiin jiru. Taphatti aanuun Brighton wajjin kan isaan morkatan Manchester Cityin Bournemouth wajjin morkata Tottenham Hotspur taphoota lama walitti aansee garuu bara dorgommii egaa Ange Postecoglou bara dorgommii 2021 taphoota baniinsaa kan Premier League England lama walitti aansee injifateen booda Tottenham Hotspur Thomas Frank injiratti injifannoo kana irra deebi'eetiin jira. Premier League England kanaan sa'aatii 11 irraa eegaluun taphoonni 3 taphatamaati kan jiranii. Tapha Bournemouth fi Wolverhampton Wanderersiin walitti fideen taphicha Bournemouth goolii 1-0 dhaan dursuurratti kan hin argamu. Taphni kun daqiiqaa 39 irra gaheetiin jira. Taverner daqiiqaa 4 irratti goolii galcheen taphicha Bournemouth goolii 1-0 dhaan kan dursaatiin jiru. Akkasuma Brentford fi Aston Villaanis kan waliin morkachaatiin jiranii daqiiqaa 12 irratti Dango Otaraan goolii galcheen Brentford taphicha goolii 1-0 dhaan dursuurratti kan argamu. Taphataan kun taphataa haaraa kilabichaan mallatteessedha. Yeroo jalqabaa firiiree gara dirree seenee goolii jalqabaa kilabichaaf galcheetiin jira. Burnley fi akkasuma Sunderland waliin morkataatiin jiru. Saa 11 irraa eegaluudhani taphni kun daqiiqaa 38 irra qaqqabeetiin jira. Hanga ammaatti garuu goolii osoo hin keessummeessinii kan jiru. Tapha Bournemouth Brentford wajjin wal qabatee Yooni Wiisan tapha har'aatillee garicha hin tajaajille tariitii jiran taphataan kun gara kilaboota biroo ittiin deemuu danda'amoo kan jedhu ni eeggamaa. Galgala saa tokkoo fi daqiiqaa 30 irraa jalqabuun garuu Emireetittiin morkiin Arsenaal fi Leeds United Premier League England torbee lammaffaadhaan walitti fidu xiyyeeffannoodhaan eeggamaatiin jira. Keessattuu Arsenaal kaleessan dura irraa eegalee Ebresh Eze taphaticha mallatteessifachuudhaaf guutumaan guututti waliigaltee irra ga'uunsaa ni yaadatama. Taphichi osoo eegaliin daqiiqaa 10 dura taphataa kana mallatteessifachuu ifoomsuu fi kan eeggamaatiin jiru. Arsenaal tapha isaanii jalqabaa ni yaadanna. Manchester United wajjin gara Old Trafford deemanii goolii 1-0 dhaan mo'achuun ni yaadatama. Garee Mikel Arteta Arsenaal tapha har'aatiin injifannoo eegalan kana itti fufsiisuuf eeggamaatiin kan jiru. Keessattuu immoo tapha jalqabaatiin gahumsi Arsenaal sochiin isaan dirree keessatti mul'isaatiin turan gaarii hin turre. Qabxii 3 fi goolii 1 qabatanii deebi'uun isaanii injifannoo akka ta'u taasise malee taphichaan garuu dhiibbaawwan taphattoota Manchester United taasisaatiin turan goolii eegaa akkasuma taphattoota irratti isaa kilabichaati kan qolataatiin ture. Tapha har'aatiin garuu Leeds United irratti gahumsa gaarii mul'isna jedhanii taphattoonni garichaa dhaadachaati kan turanii. Gahumsa akkamii mul'isu kan jedhu saa tokkoo fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun taphatamuun kan deebii argatudha kan ta'u. Leeds United garuu tapha isaa jalqabaa Daniel Frankin kan leenjuu kilabicha Everton goolii 1-0 dhaan mo'atanii isaanillee liigicha injifannoodhaan kan jalqabanii. Premier League Englandin ala dorgommiilee hundaan taphoota 111 kilaboonni kunniin lama kan waliin taphatanii. Arsenaal taphoota 47 Leeds United injifachuun olaantummaa qaba. Leeds United ammoo taphoota 38 kan Arsenaal injifatee taphoota hafan 26 qixaan goolabaniitiin jiru. Har'a si'a 112ffaadhaaf kan waliin morkatanii. Arsenaal taphoota 14 darban Leeds United waliin taphateen garuu hin mo'amne. Riikoordii gaarii qabu kana itti fufsiisaa fi kan eeggamaatiin jiru. Taphoota 12 injifatee taphoota 2 qixa baheetiin jira. Injifannoo kana dargaggoonni Mikel Arteta itti fufsiisuuf eeggamaatiin kan jiru. Kanas ta'e san garuu tapha har'aatiin Victor Yokeresh akkaawuntii goolii isaa saaqataa fi kan eeggamaatiin jiru. Gahumsinni shaakala irratti mul'isaatiin ture gaarii ta'uu isaalee isaan kilabichaa kaasaati kan turanii. Kaayaavaat sababa miidhamaatiin tapha har'aa kanaan ala akkuma duratti kaasaatiin ture ammoo Ebresh Ezen taphicha osoo hin eegaliin daqiiqaa 10 dura Arsenaal taphaticha mallatteessifachuu ifoomsaa fi eeggamaatiin kan jiru. Taphoota torbee lammaffaa Premier League England boroo itti fufaniin saa 12 fi daqiiqaa
deeqaa 30tti Fulham wajjin Manchester United Caravan Cottage ittiin ni morkataa tapha jalqabaati mo'amaniitiin jiru gara injifannootti deebi'uudhaaf The Red Devils boru kan isaan Fulham wajjin morkatanii akkasuma Crystal Palace Nottingham Everton Brighton wajjin taphatu wiixata Newcastle United fi Liverpool St James Park ittiin morkii walitti fidanis ni eegama taphoonni torbee lammaffaa La Liga Spain har'a eegaluun kan taphatamanii saa 12 eegaluun Mallorca Celta Vigo waliin taphataa saa 2 fi deeqaa 30tti Atletico Madrid tapha jalqabaa Spanyol mo'amuun isaanii yaadatamaa har'a Elche simata Wanda Metropolitanotti halkan saa 4 fi deeqaa 30 eegaluun Barcelona liigicha injifannoodhaan jalqabe har'a dirreedhaan Levante wajjin taphataa boru Real Madrid akkasuma dirreedhaan kilaba liigichatti haaraa ol guddatee Oviedo waliin akka taphatu sagantaan bahe ni agarsiisa. Serie A bara dorgommii kana har'a kan eegalu ifattiin saa 1 fi deeqaa 30 eegaluun morkii shaampiyoonii liigichaa Napoli fi Sassuolo walitti fiduun kan eegalu akkasuma saa 1 fi deeqaa 30tti Genoanis Lecce wajjin kan morkatanii Napoliin bara dorgommii darbe Antonio Conteetiin leenji'aa gahumsa gaarii mul'isee liigichaan shaampiyoon ta'uun ni yaadatama keessattuu immoo morkii kilaboonni taasisaatiin turanirraa kan ka'e hanga xumuraatti shaampiyoonii liigichaa adda hin baane ture Inter Milaan fi Napoli jidduutti ture morkiin shaampiyoonummaa Scudetto bara dorgommii darbe bara dorgommii kalas kilaboota magaalaa Milaan AC Milaan Inter Milaan dabalatee kilaboonni kanneen akka Napoli Atalanta Roma Juventus morkii kanaan dura baratame sana mul'isuuf kan eeggamaatiin jiru Napoliin garuu sara fuulduraatti Romelu Lukaku sababa miidhamaatiin dhabeetiin jira qindoomina taphattoonni magaalaa Manchester mul'isan garuu eeggamaatiin jira Napoli keessatti Kevin De Bruyne Manchester City galakkise akkasuma immoo bara dorgommii darbe shaampiyoonummaa garee kanaa keessatti gahumsa olaanaa kan baate Scott McTominay waliin gahumsi isaan mul'isan ni eeggama kanas ta'e isaan garuu Napoliin Antonio Conteetiin leenji'aa bara dorgommii akkamittiin eegaluu danda'a kan jedhu saa 1 fi deeqaa 30 irraa tapha eegaluun kan deebii argatu saa 3 fi deeqaa 45 irraa eegaluun AC Milan Max Allegri leenji'u Cremonese simata akkasuma Romaanis Bologna wajjin kan morkatu borummoo Atalantaan Pisa akkasuma Juventus Parma wajjin taphataa wiixata Inter Milan Torino wajjin taphachuun sagantaan taphoota torbee jalqabaa liigichaa kan goolabamanii taphoonni Bundesliga Germaniitillee kaleessa eegaluun ni yaadatamaa har'allee itti fuudhan taphatamaati kan jiran saa 1 qixarratti kan argamu tapha kanaan Jirilee Konsan taphataan Sartisa Liverpool goolii jalqabaasaa Bayer Leverkuseniif galcheetiin jira eega goolii galcheen booda garuu gammachuu haalleen ittiin ibsachaatiin ture Diago Jota yaadateetiin jira taphicha uffanii mama goolii 2-1 dursu eegalaniitiin jiru goolii galchaniin deeqa 50 irraa qaqqabeetiin jira taphni kuni akkasuma Eintracht Frankfurt fi Werder Bremen morkii waliin taasisaatiin jiranii Frankfurt taphicha goolii 3-1 dursurattiin argamu Augsburgis akkasuma Freiburg waliin taphatee goolii 3-0 kan isaan dursaatiin jiranii Heidenheim fi Wolfsburg deeqa 57 irraa qaqqabeetiin jira taphni kuni goolii tokko qixarrattiin argamu Union Berlin goolii 2-0 dhaan Stuttgart dursaatiin jira galgala saa 1 fi deeqa 30 irraa eegaluun Borussia Dortmund St Paul wajjin taphachuun bara dorgommichaa kan jalqabuudha kan ta'u odeeffannoo xumuraatan taasifadhaa waancaa mo'amtoota Saudi Arabiyaatiin Al Hilal Al Nassr injifachuun shaampiyoonii ta'eetiin jira har'a waancaadhaaf kan isaan waliin morkatan kilaboonni kunneen lamaanii kilaboota afur hirmaachisuudhaani waancaa mo'amtoota Saudi Arabiyaa kun Hong Kongitti kan inni dorgomaatiin ture har'a shaampiyoonummaa Al Hilaliitiin xumurameetiin jira taphni idilee kilaboota kanneen lamaan walitti fide goolii 2 qixaanii kan xumurame rukuttaa peenaalitii kennameen garuu Al Hilaliin taphicha goolii 5-3 Al Nassr injifachuun kan inni shaampiyoonii ta'ee tapha kanaan Cristiano Ronaldoon deeqaa 41 irratti rukuttaa peenaalitii galcheen kan isaan dursaatiin turanii boodarra garuu Frankie Keeseen deeqaa boqonnaadhaan dura dabalataa kenname keessatti goolii galchee wal qixxeessee sanaan booda Brozovic deeqaa 82 irratti goolii galcheen Al Nassr taphicha waan injifate fakkaata ture boodarra garuu Roger Ibanz deeqaa 89 irratti goolii galcheen kilaboonni kunneen taphni idilee goolii 2 qixaan akka xumuramu ta'e rukuttaa peenaalitii kennameen garuu Al Hilaliin taphicha goolii 5-3 Al Nassr injifachuun shaampiyoonii ta'eetiin jira Cristiano Ronaldoon waancaa mo'amtoota Saudi kana milkeeffachuu dhabu seenaa haaraa dalageetiin jira taphataa qaxaleen badhaasa baalaandoor si'a 5 qabu kuni Cristiano Ronaldoon taphoota 113 Al Nassriif taphateen gooliiwwan 100 galcheetiin jira kana jechuun immoo taphataa jalqabaa kilaboota afuriif goolii 100 fi sana ol galche ta'uudhaan riikaardii haaraa kan itti katabeedha Real Madridiif taphoota taphateen gooliiwwan 450 galcheetiin jira Manchester Unitediif taphoota taphateen gooliiwwan 145 akkasuma Juventusiif gooliiwwan 101 Al Nassriif ammoo goolii 100 galcheetiin jira Cristiano Ronaldoon taphaadhaatiin immoo jireenya kubbaa miilaa isaa keessatti goolii 939 galchuusaati.